makiinaan sitti dubbeetti agartan tasaabii nyaataman nama 1,000 fi 600 fi wayii nyaanni kun ani amaanaa kamisee naannoo wallee illee sanbateeti amaanaa sanbateeti kanatti hin ga'uudhaaf egaa deemsi dhaabbanne jechuudha kan hundaan iyyuu jedhee ما مكينان سني فتاة مكينان. ما تاني جيسة سني. برجع نما. كان ما نما بدي ليه بس برجع نما كفا. جت. Aku masih dura, ini nama suri. Jadi malu ni. Karena nak sekolah tak jauh. Jadi sama kan nama sih. Sama jauh. Makan ni. Gambar terus terkara. Ergang pun ergawan lot. Jawab pun. Bol masih mana tu? Kamu bici kora. Soalnya lebih seru. Kalau orang tu jawab, dalam bukan bukan. Dalam berbat. Mal, dalam berbat. Jadi di bawah. Malik fikir aduan dulu dah. Jadi sih. Nama wahai tiga tu makan dua era. Nama tu siapa berbadan? Lagi bat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Awasa kenna Oromoodha hundi keessanuu kabiyya alaa jirtan kabiyya keessa jirtan. Awasa kenna naannoo godina addaa Oromiyaa keessa jiru uummata Walloo gargaarsi kun gargaarsa aanaa Sanbateeti. Akkuma beekamu bulchiinsa magaalaa Sanbatee itti aanaan kantiibaa waajjira kantiibaa xalayaa dhaabbata deeggarsa egereetiif barreessee jira. Dhaamsa sana irratti nama 12,000tu buqqa'ee hanga ammaatti bakka itti hin deebine nyaata barbaada uffata barbaada hawaasni keenya bakka itti hin deebine waan dandeettaniin nu bira dhaabbadhaa haala jedhaniin yaamicha isinii dhiyeessinee jiru. Yaamicha dhiyeessine saniif har'a deebii kennaa jiru. Wanni nuti harka tokko fudhaffaadha. Wanni gaafatame waan nama 12,000ti. Wanni nu har'a ergaa jirru immoo waan nama 1,000 fi 600 sinuu nyaata qabu. Bishaanii jiru, gistiin jiru, mana wajjin godhatu, biyya keessaa baasii fi kanaa bara gurguran hafte amma kunuyyuu. Ammattiin maal ta'e qabadaa hin jirma. Kanaaf asirra dhaabbattanii wanni nu dhiyeessaa jirru kun waan gabaabaadha. Nyaati kun kan nama 1,600ti. Kan irraa hafes nu eeggata. Dabalataan immoo dhimma biraa keessa jirra, dhimma lubbuu biraa keessa jirra. Waan isin dura waadaa seennisan osoo kan Booranaa hojjechaa jirru kan ammoo jidduudhaani hawaasa keenya bira geggeessaa jirra. Dhaamsa kana isinii dabarsuu fi kan Booranaa ammoo guyyaa muraasa booda inshaallah haala barbaachisaa ta'een humna guutuudhaan iddoo sanitti argamnee hawaasa keenya bira dhaabbanna. Dhaamsa warra Wallootiif waan nu dhaamtuu fi kantiibaa magaalaa Sanbatee itti aanaa kantiibaa magaalaa Sanbatee dhaamsa qabdu deebii isaatiif maal jettan hawaasa keenya maal jettan? Gonni nama dura jiruu fi ifa boolli nama dura seeneef ifa. Kanaaf kantiibichi xalayaan nutti barreesse baga nutti barreessite akkuma nutti barreessite dhaabbatoo garaa garaatti hawaasa keenya dandamachuudhaaf ammatti hafte kan rakkoonni Walloo furmaata waaraa hin argatu dafee hin argannes yoo samaayiidhumaa ta'e malee warri lafarraa kun waan qajeelchuun fakkaatu. Maaliif jennaan barbadaa'ee ibiddaa keessa jirti. Garanaanis waatiitti hojjetame. Waggaa dheeraa waa itti hojjetamee dhuftee as geesse malee addaree guyyaa keessaa miti. Kun immoo birmannaa dirqama birmannaa hawaasaa barbaada. Birmannaan hawaasaa kun yoollee atleast isii madoofte illee madoo wal'aannachuun isii beelofte illee bakkeetti hafte illee bakkeedhuma sanatti satanachuun waan keenya ture. Amma manneen barnootaa keessa jiru. Namni achi viidiyoon achi dhufu baay'ee nama gaddisiisa. Yoo jiraachuu dandeenye waan nyaataman nutti argitu waan jedhu fa'i jira. Eessa bunneeti nyaata taajumna nama jiraatan nyaata sin jedhanii sirrii darkanni. Namni haadha qabu itti yaadu, namni obboleettii qabu, namni dubartiidhaa dhalate. Inni kan yoo dhakaarraa tolfame moojii isaati akkana fakkaata garuu. Namni namaaf yaadu, namni namarraa dhalate namuwaaf yaada. Yoo dhakaarraa dhalate garuu waa tokko waan goonuu hin qabne. Yoo immoo dhalatee ka'ee dhakaa ta'e sin beeku. Itti yaaduun dirqama keenya. Walloo kallattii lama sadiin caba qabdi. Caba sii kana itti birmatanii wal'aannachuun har'as sababa rakkinni Booranaa dhufeef jecha rakkinni Walloo akka waan dagatameeti malee hin dagatamne akka waan dagatameeti garuu.
أنا بركو بقوله نما كبا إن شاء الله وربي جري أما نياتنا ما كم تقول بجات يروجنو هم تقول أكيد يروبوي كأي إيش ما تتلفت تلاتاني سمويات السادة مالك جنانا ما كم كل لما بوك أي بكي جراج ده كنتيبا ما قالتوا هسه كنتيبا ما قلاي هسه إمو كلمة تونكر ما واسكين نياتا يا واسكين يا واسكين ولو أمله أكو مثلا تجرتي جد يكيرون أمله كاو سوراني ولو هم كنا نمني أكيد نبكر نرجع نقول أمورا في جتة نمني سورة ولو خاصة بيجي كباسن جو إمبانة فعلا سامو نمني سنتين ننتين سنتين سوراني دلدلة تباب تلا بورا نجرا كاميرا فلتين بيلا كيني كباسو داف كاميرا كان نجدا أن شكين كبا فوتو جت ماجرو كنا كيسا أواسا كيني فوتو كاسني برانجي تيجي سني كقول تشوفين لجري شكين كبا يو كاسلس هكذا تكاب نوفي نوساترتا كيني غولغتا غريه متا نتوبة كوانتين أباد إبدي ونيكون كناف نمنيون دي تقول أكيد خاصو باتة نتيجون هركا أورماتين فيتو كاو باتة نتيجون وانا بابا توبة كوانتين كيني نوتو كافني نتيجون تو أم بدو خاصو باتة نتيجون كناف مريبول تيسنا نو بورنا جتانو وان أم بي سورة غرورة شداب جت يوكانو مونوتين كارني جنا ولي تغرسيسني إيجام مدوب جتشو جتو كيستيون نكاسي سيادة مو كبانجر أنغما كوتي إندي كاتينا أنجر ayyoo akkam malletti faa footoo kaasanii gadhiisaa jiru. Haadha dadhabdee kuftee ciiftu haati jara akkanatti ciisan jechuudhaaf haa ta'u yookaanis immoo gatiitti baafachuuf haa ta'u yeroo nu rakkanne akkanaa kana mattumaa warri kaleessa akka nutti duunu barbaadaa ture hadha akkatti nu kaanu nuuf yaadan jedhee yaadu. Kanaaf walumaatu dhiifne ammi keenya amma ba'uu qabu nutu beeka namni keenya of beeka. Ofis immoo bakka fokkee ofii yeroo fokkee ofii taa'ee eegu rakkoo hawaasa keenya rakkoo keenya ta'uu wajjiniin warra rakkoo keenyatti gammaduuf immoo xiqqoo gammachiisuu dhabuun silaa gaariidha jedhee yaada ergaan kun sila dhaqqabu. Kan biraa itti jirtanii akkuma beekamu rakkoon Booranaa ijoolleen Jarmanii ta'anu eda birrii toora birrii miliyoona 2 walitti nuu qabaniiru. Inshallah isin dhaqqaba jennee yaada yoo Rabbi jedheen dhufaa birriin kun yoo dhufe immoo isin dhaqqaba jennee yaadna biiznillah. Yoo Rabbi jedhe edeta abaabulan jechuun dhagaa argisi garii akkuma kana namoonni siikoo mandollee waa hojjetaa jira siikoo mandoo waa hojjetaa jira akka siikoo mandootti waa hojjetaa jira akka maabaraatti jechuudha jimma walitti qabee jira jimma almost lakki warri biyyaa kan Riyaad warra nutti ergee miti warra nutti hin ergin haasaa jira nu karaa keellatti keenyaati miti galateeffachuudhaaf hin kaasne kallattiin keenya dirqamaa miti kallattii barbaadina erguu hawaasa isaa dhaqqabachuudha haasaan kanaaf warri Jimmaa kantiibaan Jimmaa socho'ee obbo Najiib abbootii qabeenyaa adda addaatti bilbilee qabeenya walitti guureera qopheessaa jira isiniif erguusaa jira warra Booranaa hinqee barattan yoo Rabbi jedhe akkuma kana kantiibonni adda addaa utuu jirri akkuma kana godhaa immoo wal hirree rakkoon Booranaa qofa taasa'amaa jira malee Baalee Bahaa keessa wayii jira Baalee Bahaa keessa uma akkanaa fakkaatu jira gammoojjii akkanaatu jira rakkoo akkanaatu jira hongee akkanaatu jira namni gabbaasaan jiru haasa'aan jiru quba qabaadhaa jechuun isinitti dhaammadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمني نياتا كان قبلو شيخ عبد اللطيف. شيخ عبد اللطيف. أبا نترم. عبد اللطيف طه. عبد اللطيف طه. عبد اللطيف طه شيخ عبد اللطيف طه تو سير راكبلا كنتيبا وامته كنتيبا أنت لا نتبرر فتيرا. فنيرني. أستورني. مرحبا. أما سيجاجرني. مرحبا. أتشجرني. مرحبا. نام سكينا شيء أسيس بفني أسرنا. أكن. بدني تلا بدني أتشدي بياني. أكن. إسانتو كيبلا. أكن. إسانتو كودا. كنتيبان magaalaa fi bitaana kantiibaatii fi warri mootummaa ka'achi jiru ufii dhaamsa kana dhaamate dhaamsi isaanii dhaamnu akka dhaammattanii hanga dandeettanii qoodaa kennaa fi hawaasa keessanii kana dhaamsa tokkoffaadha. Inni lammaffaan waan xiqqoo hawaasatti mul'achuu danda'u rakkoo kana ibsuu danda'u amma yaadaani wanni gargaaramaa jiru kun yaadaani akka naannoo biraa waan hin taane kaasanii gadhiisan sana sun ta'e waan ta'u immoo akka nu ergitan dhaamsi kun immoo waan hawaasa biyuu bira ga'e kana ta'a jettan dhaamsi kun immoo kun isin bira ga'e akkaataa itti raabsamee fi viidiyoo isaas nu ergaa amanaan keessa nu dhaqqabeera nu jedha nu deebisa kana dhaammanna assalaamu alaykum maayyii irratti qophii Booranaa kana irratti